Hawa dikka man tare dalaati laakiin dhalaatiin haala obboleetii. Amma fuudhee irra fuudhee amal fida. Firoo gartee bikkaan jirutti shugguxuma deddeemtu sana dheedeen keessa baasa. Bishaan naaf dhimee mandan. Bishaanii daabboo guutuu ni nyaata. Bishaan garuu abatee hin ta'uu faayoo jechuudha. Akkuma barbaadisanii leeloo na jalaa baaftan kun oomiyyoo bareedu tanaan fidedhe. Tamam arra isii tanaan si garsiisuu fide. Garuu tuni takka leelloon seen. Asirraa is keessi qaluu dandeessi. Ayituma kana caalaatu wanni itti lakkootu maal safiree wal ajjeesu taate. Sitti qaattee amma dura naatu sin harkinii fi hangana raajuu si teessise garteemi ani akkanatti hin garteemi muka si fanniseetiin si jala taa'ee qamoota. Laakiin jaartii irra dabalee akkas buunirra ilaa ofiitii jabaata. Asitti marmana irraa mure mandan. Haa gizeen daabboo si fida. Tamam deebii fi Ilma sana akkanneetis gurbaan takkaa godheetiin dhiiga bikka kana buuseef qabbaneessa. Samaa ta'a jechuun. Ati maal ta'a? Sibiilaan akkannis hin jee maal ta'u? Sitti ammashaa deemu jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتف طافي خبجمتو تخيل جرجت وجباتني سنين جتشا الحمد لله إني جرا سلامتان تيجي توني رابر كتابي كجرتني تسمع ركبتو سنين جتشا دي مسلمات في خامنتي كريستانا هنتي خيسنو بكجرتني تسلامني سنين التاجرات سنين جتشا هرتف طافي خبجمتو تخيل فايزة مال كبتي دي بتيجي تشون كيسان هنولو ونني كبتي دي بي هدو تكوان أني نما ميدو hedduu waan nagaddisiisee jira sanirraan isiniif ibsuu barbaade faayidaa maal geessee jechuun keessan hin oolu waan ajaa'ibsiisee waan nagaddisiisee keessa tokkoffaa irratti miciyyoon raajuu jala deemtu san ol baatee naarrabsaa jirti arraba siillee ol bee hin dubbanne ammoo waan ibsaan keessa jiru ol baasanii natti agarsiisanii hordoftaa fi kabajamtoota kiyyee hedduu qalbiin tiyyaa na cabxee jirti qalbiin kan na miidhamtee jirti maali faayidaa jechuun keessan hin oolamu ani ibsaa viidiyoo isaanii ibsaa hin argine hidhaa jira qabame isaan arga jiraachuu isaanii malee hin argine jechuudha ani waan hin jeesnee fi mutakka hin qabu hin argine ammoo qabanii hidhanii waa ajaa'ibaa waa hedduu miidhamee waan jiruuf jecha ani obsa dhabeetiin ol bee bas kophaati waan hin godhuun qabu deemeetiin ammaan tana deebi'ee waan hin godhu wallaalee ol bee dubbachuu jira maali jechuun keessan hin oolamu ammoo ibsaa viidiyoo irraa maranii galakkisan haa jiraatu gin akkasitti hidhanii itti guraaranii maal godhuu kana inni kun ani hedduu takka shakkiidhaan keessa nagalchee jira ilmi oromoo tokko gin dina kana rakkoo namarraan godhu waan godhe takka hin qabu waan isa miidhe hin qabu isarraa waananne jaartii isaatti duraa hin taphanne jaartii isaati wajjin dhaabbate akka jaartiin isaa gadi hin bahin ilmaa facaaftee hin deemneef jecha jaartiin isaa bira dhaabbate malee tanarratti waa hedduu waan nama miidhaa waan raajuu godhe hin qabu kanarraa gizee akkasitti ilma namaa kana gizee itti taphate gizee qabee gizee akkanatti waa meeqa irra raawwate baatii fi maadee dhugatti yoo deebine isaa anaa dhaltee gizee san dura dhaltee qabanii anitti kun baatii fixeetiin jira hinaa hanga kana ilmoo isaa ijaa hin argine gostamii hin argine jechuudha bifa isin fakkaattu ilmoo isaa hidhaasa yoo beeyte mana hidhaasan dheeyiteetini waan inni keessa jiru laaltee deebita bikka inni itti hidhamee bikka inni jiru sin beeku gin bikka hidhamee mootummaa harkaa miti insaan batorooma geessanii batoroomatti akkanatti itti taphachuu jiran jechuudha tanarraa hedduu takka nagaddisiisee jira tanarrattis noo maal jettan ilmi namaa tokko ilma oromoo tokko dilana wal miidhuu qaba ani dhugumatti yoo deebine intala balbaltuu san gartee miti intala sanii waadila kan akkanatti godhu jira jechuudha isi eegaa ammoo achi duranii ol hin baafne hordoftaa fi kabajamtoota kiyya tana irratti maaliin godhuu qaba maali wanni hin godhuu qabu san deemee waaniin godhu dhabee bas ani makiinaan na dhoogeesseetiin deebee manatti dila kana ilmi namaa tokko nama raawwatee bobbaa galaa nama dhoorkaa video san qabanii sila akkuma dhiisan qabanii isaan harka jiru sanitti isaan harka dhiisan isaan if harka dhiisanii rakkoo hin qabu video irraa maranii gizee video ol baasan kana hedduu nama gaddisiisu ani dila kana maaliin isa godhe isa kana maaliin isa godhe maaliin isa miidhe dhugatti yoo deebine faayoonis tana keessa harka qabdi harka qabaachuusi guyyaa dheengaddaasanii eegan guyyaa dheengaddaate kan hojjaan dilli kun isarra raawwatamu jiru jechuudha dhibbaan faayoonis harka keessaa qabdi sila harka keessaa qabaachuu baatte harka mootummaa yoo jiraate isa kana yoo qismii dhaqee ballaqee akkas godhee ballaqee dhugaadhaan hin harka mootummaati miti isa qabanii batoroomatti itti taphachuu jiran akka isaatii wajjin jechuudha tanarratti waan hin godhu takka dhabeetiin ammallee gartee midachiin tun shirnaan jettee waan hin godhu dhabee karaan deemu wallaalee mana deebi'ee mana jira tanarrattis noo maal naan jettan
maaliin godhuu qabamee naaf himaa isin. Bineen miciyyoon maal jaaniin sharmuuxatti hin gartee miti gaafattos duniyaa fi abdii Mustafaatis dirgim gootee arraan tanas gartee miti akkasitti isaanillee faayollee itti taphachuu jirti. Ammoo miciyyoon tun maal goote ilma namaa akkasitti himanni hin taatu onnee tam qabaatteetini arraan tana akkasitti mee itti dhaadatti waa hedduu gartee miti anaatitu eegate ajjeesuu dadhabde naatu ajjeesa ibsaan maal isii godhe isii fuudhuutite immoo akka isii itti taphachuutiti maali wanni isin dila kana irra raawwattuuf jechuudha. Dhugumatti intalti Oromoodhaa miti. Oromoo taatee hadooddi Oromoo qabaattee dhalaan akkasitti dhiira akkasitti hidhamee akkasitti waamee gootu san onnee qabaattee hin laaltu jechuudha. Ammoo diinni sin ilaaluu ni danda'a. Intalti diina intalti balbaltuudha jireenya namaa diiguu nama kanaaf kana jidduu ceetee raadiyee diigaa yoo keettan taatan ammoo Oromoo takkanaa tamaa jettan raadiyee diigaa jaaniin taphni gartee miti bikka dhiqatetti hin qorfanne tana. Gartee mi wanta billaacha jirre san dhugayyoo deebinaan isiin hin taaf humaatii miti ani ammoo raajuu dhalaadha dhalummaati jaan iso raajuu tokkoffaatti beeytan kani beeytan isinillee waa hanga beeytanii beeytanii sibiila kan inni deemuuni meeshaadha kan inni deemuun jechuudha. Dhiirtii if abdattee if garaddee meeshaadhaan namatti onni hin jettu jechuudha. Dhugaadha ani dhalaadha dagadeen deemuu dhugaadha ijoolleedhaan baddaa bikka karaatiin dhaquu deemaati. Risaalaati yeegaa jeetiniin if dhaamee deemaa jechuudha. Maaliif isaanis dhabame anis ilmaan keessaa kan hin dhabamne jeetiniin namaan naquba qabaadhaadhaa jee gabbaa giseen gabba'u jechuudha. Karaa akkanaatiin deema naquba qabaadhaa gandoo wallaatiinis ijoollee xiyyaas naquba qabaadhaadhaa. Yooniin an ture risaalaa yooni wanni naquun namu jiraate yoon isinii bilbiluu dadhabe risaalaan isinii barreessaati risaalaa saasaa seenaadhaa daqiiqa laalaa jeetiniin dhaamadee deema jechuudha. Ammoo isiin ani hanga ibsatti akkasitti isiin dhaadatte kana ani hangas caalaa nama isii godhu nama isiin sharmuuxa nama dhiira kaanii fi kan dhiirti bartee miti wanni hin dabarre ani isii wanni hin godhuu qabu maali yoo keetan taate dhiiraan yaammaddee akkaan fade hanga isiin ibsaa gubbaa deddeemte akkasitti dhaadatte sani ani barbaree nama isii afaanii fudduun itti guuree irraa dalaguu danda'u. Ani akka dhalummaa kiyyaatti nama isa jala dalagee raajuu qabee jiru. Ammoo jaartii isaatiin harkaa baase jaartiin dhugaadha jaarsaa hunda sheeka seetii beekte hattuun sheeka jaartii hundinuu beekadu jaartiidhaaf shahaajii gochi isiin nama nu godhu jiru kun ittiin dagamne isii godhu jiru qaamni isii akka harreetti tanaas baratee jira jechuudha faayoo baaneeti. Ulee isaatis baratee jira waa hundaa baratee jira wal barsiisanii jiran jechuudha. Kanarratti ani ammoo gan akka ibsaan isii cinaa dhaabbatetti arraan tana nama halkanii guyyaa na bira dhaabbatee ibsaa kana bikka jiru baasuu na fakkaate malee nama qarra raajuu raawulaa banee isa baasuu miti. Dhagee agartanii jirtanii viidiyoo takka Israa'ellee dubbaddeetiin jira. Faayoon akka raajuu baaftee himtee jirti mataa isiitiif illee maal jettee dubbattee isaan hasalaa nama lamaan sijjeessanii sit taphatan ani amtuu ta'een fedhu akkaataa amtuu xiyyeeffeetutti ani kan gartee ulaa irraa ulaa isaa irraa banee sin baafne duraayii jettee dubbattee jirti dhageessanii jirtanii isiin dhibbatti akka gantuu taate naaf galtee jirti. Ani waan takkan ta'u ammoo ani waan irraa balleesse hin qabu. Tani arraan tana isaa hidhanii ol baasanii akkasitti natti agarsiisaniif arraas baruusi tokkoffaa irratti abbaa ilmoo tiyyaati abbaa ilmaan kiyyaati garagalee abbaa obboleessa kiyyaa jechuudha Oromoodha nama raraa jechuudha abbaa falee utaaraan jechuudha. Ammoo ani firoo dhiifamaa wajjin waniin akkasitti na aarseeti gochisa waniin narra raawwadde isaan na gubee jira agartanii jirtanii miidhameeti malee kaniin dalagee akka lafaa kee hin goone jechuudha. Hawaalaa irra barbaadeetiin quba qabdanii gocha gartee miti aanaa olmaa namni bishaan kan alaan fidee na obaasu kan jirre kan isaan gartee micaalaan mida dhugumatti yoo deebine dhalaadhaaf ni adooddi. Ani giseen arkitanii suuraatii giseen arkitanii ani nama olmaa kee hin fakkaadhu jechuudha. Isinis balliftanii yaaddanii dhugaadha mee isinis suuraatii fi bifa kiyyaas na laalaadha waan akkaanaan keessa jiru na laalaadha jechuu barbaadeeti. Ammoo gocha kana cufaa'oo tana billaachiti ajooyituu gartee miti ni taaf nama hani ni taaf jechuudha. Tana tamaqaa dibbata akka baafattu jechuudha. Ajooyitu sharmuuxa tana anniin taaf tamaam waliif teenya badadhamaatu kuduraa fi intaa dhiira kaan waliif fidiiti ati gartee miti kabiraat ibsaan si fuudhuu didemoo maali jaalalatti mattee jaalatee qeebaluuf demoo ani maali wanni inni si godhe jechuudha. Ani dhageeffadhu yoo shaantaa keessa si kaayatee sitti qollofatee
siin fannifatee siin deeme raajuun na duraani baata geeba kaagaran qabne na duraani baate jechuudha. Ammoo naafi ati magaalaa takka keessa waliin jiru walqasa mambilla ani sirraa hin dalagu ta'a. Wallahi sirraa hin dalaga tolchee bareechatiin sirraa dalaga. Yoonni nan gartee miti midmitaa sin dhaqee gartee miti ani istanjaa si godhuu baadde annamaa miti. Yoonni nan fuula keessanii si taphachuu baadde bada dhamaatu duraa fi naarkuu teessa jazbaa naman ta'in tamaam. Oromoo silaa taatee har'aan tana ilma dhiiraa gubbaa dhaabbattee hin dhaadattu jechuudha. Kana gurbaa sakaraana gurbaa durriyyee kana wajjin gurbaa hatticha kana jechuudha. Hattu tamaam isaa wajjin dhaadattu. Silaan nama biraa taatee nama biraatti wajjin dhalaan biraa silaa taatee dhalaan biraa har'aan tana akkasitti irra naannooyitee dhugayyoo deebinee waan injuu hin qabu jechuudha. Ati ammoo si taate raadii eegee dhiiga haadha siirii haadha falaati ati tamaam dhiira kaan faltee guyyaa faltee kun sirriyaa laa mul'ate gisee sanii siyaamni itti nyaattu kun guyyaa si harkaa bate tamaam guyyaa sanii jechuudha. Naafati waliif gatteenya wal argina wayi badaanatti naafati wal argina tolchinee bareechinee wal argu teenya tamaam raajuu baaneeti. Yoo dhugaan koo Oromoo taate Oromummaa walitti qabaannu taate qasamuun billa dhugumatti wallahi ati waan sifaa qabuun siin addunyaa fi akhiratti jechuudha. Waan Oromummaadhaa si haa qabu. Intala tanaa jechuudha. Intala tanaa wajjin waa'ee keessanillee dubbachuullee hin fadhu ol beellee dubbachuu hin fadhu. Gin ammoo wanni na aarseen ol baaselleen wanni keessanitti wanna ta'eeti miti. Waan inju wallaalee karaan goruu dhabeeti kaniin ol bee dubbachuu jiru jechuudha. Karaan goruu dhabeeti kaniin ol bee dubbachuu jiru. Silaarraan tana bikkaan beekee takka hanumaatitu irra dabalameetuma du'a malee ol deebi'ee hin bo'u jechuudha. Imimmaa kiyya kun isin haa qabu isin tamaam. Ammoo ati hani na argu teessa badaajoytu tortotu ani si arrabsuufillee namallee arrabsuullee hin fadhu. Haadha gaanaati haadha gaanaa haadha falaati ati haadha gaanaa haadha falaa haadha siiriidhaati ati tamaam. Ibsaa silaa akkasitti hidhamee fi hin taa'uu siiriitti gooteeti akkasi qabdanii akka feetanii keetti taphattan kan affeellee danyaaddaa foon isaallee barbaannaan jechuudha. Ati nama kanaati haadha gaanaa na argu teessa ati takka siititu jiraata takka anaatu jiraata tamaam. Waa lamaan kana adda filaddooti. Yoo raajuun shantaa keessa kaayyatee siin deeme na duraanii baata. Yoon kaan ganaan laala kana waqasa manbilla misbaara dhumdhuma kudhanii hudduu teessisi dhee qasa manbilla na argu teessa waan inni as godhuu taa'u. Yoon addunyaa tanarra siin baadillee na agaruu teessa. Raajuun kun asii tolu tamaam. Dhiifama naa godhaa hordoftaa fi kabajamtoota kiyya dhugumatti yoo dhugumaan gartee rakkoon akka kiyyaa kun isinirra geesse ni beetanii rakkoo jechuudha. Yoo goddaatii hanga namni na goddoo jiru kana goddaatiin tiyyatuun yoo insaanummaadhaaf isin inni dhagahamti. Kan gartee miti Oromoo taatan dhugaadha isin inni dhagahamti. Dila kana dhugaadha. Waqasa manbilla ani biciyyoon tuni gin jaalatteetuma moo qabu ani biciyyoo tana lubbuun gartee miti. Yoo ni ani sirraa dalaguu baadhee yoo ani si ajjeesu baadhee waan takkaa miti. Ammoo raajuu ani asumarraa na dhageeffadhu. Na dhageessaa miti ani dhalummaa kiyyaan gartee miti waan kaniin ol bee dubbadde ani dhalummaa kiyyaan sirraa hin dalagaati. Dheengadda gartee miti xarra jette akkasitti akka godhatta gartee miti ani mata dhalaa tanaa sirraa dalaguuta waan feetanillee godhaa isa akka feetan godha ammoo lubbuun caaltu. Anis nin kafala dalaqee ilmaan keetirraa ati salma qabdi ilmaan qabdi jechuudha. Anis abbaa ilmootiyyaati tamaam. Lubbuu takkitti ibsaadhaa haa kottu ilmaan irraafee jira dardara lamaatu irraafee jira rakkoon qabu. Tamaam. Ammoo ati gartee miti yoo ni nan gartee ijoollee lamaan lubbuu ijoollee lamaan teetiitii fi lubbuu ibsaadhaa waliif laaltaati yoo nama fayyaatu taate jechuudha. Yoo ammoo nama ilmaan irraa hin dalayne hattuun ilmaan irraa hin dalaydu jaartii irraa illee hin dalaydu. Jaartii bareeddu san qabda. Jaartii bareeddu san irraan intala gaana intala siirii si godhatte isinuu siirii si goote malee fayyaadhaan namni kanatti wanni godhu waan isin godhu jette nima gootaa miti. Ibsaallee isii ol baasisiisee miti. Ani isiin afisii waliin ta'ee yooni nan barbaree isii uluu baadde yoo dan irraa dalaguu baadde annamaa miti qabaanaa ta'an tana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftaa fi kabajamtoota kiyya isin dheeresseetiin jira narraa naarinaadha. Hordofaadhaan isin injaa. Du'aayi naa godha asumaanii rabbi si alaafisu jaadha du'aayi naa godha. Dhugumatti ifcinaa hiriyaa dhabeeti kaniin ol bee isin dubbachuu jiru. Ifcinaa hiriyaa dhabeeti ifcinaa nama dhabeeti kaniin ol bee dubbachuu jiru malee waan biraatiif miti. Namarraan tanaa taahii faayiza bikkata fedhee uumaan taane jee nama arraan tana ani dhuguma yoo deebine
ilmaan keessa namni naa bulu hin jiru jechuudha. Dhuguma yoo deebine gabbee waan takka godhachuu hin danda'u. Ijoollee isin hundinuu ni beeytanii ijoolleen gisee walirra dhalattee hanga ol miitus ni beeytanii dhuguma ani amma biraa gabbee alaada turuudhaaf ilna jabaata. Saniifuu ani deemee waan hin godhuun qabu. Ilaa hanga warreen na hordoftan guutuun keessan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhiifamaa wajjin hiriyaan wanni nin ol bee dubbadhu gisee natti jabaate wanni nin ol bee dubbadhu gisee natti jabaate wanni nin ol deebu dubbadhu waan biraa barbaadeeti miti. Yani amma waan biraa isinirraa barbaadeeti miti. Akka na jajjabeessitan akka hiriyaa naa taatanii jeeti. Akka hiriyaa naa taatan akka obboleeyyan naa taatan kan dhiiraatii fi kadhalaalleen akka na jajjabeessitanii waan takka na baaftan jeeti malee gisee nama biraa dhabeen ol bee booya malee waan biraatii miti. Sanirraa dhuguma yoo deebine ilma namaa yoo taatanii suuraan isa ol baasanii viidiyoo irraa maransanii ilma namaa tokko ta'e oromummaadhaaf fi insaanummaadhaaf illee nama ni isheenni mararti jechuudha. Hedduu takka nama har'aan tana na bira dhufee maal godhuu qabna jee na gaafatu dhabeeti kophaa kiyya kun akkuma agartanii ijoollee tiyya malee nam tokko na bira hin jiru jechuudha. Sanirraa inni ol beedanii qalbiin tiyya wanni na ta'ee waan iftas gabbeessuudhaaf kan inni ol beesanitti dubbadhu hiriyaa dhabeeti hiriyaa isin godhadhuuf obboleeyyan isin godhachuuf kan inni ol beesanii dubbachuu jiru malee waan biraatii miti. Tanarraan isinillee dhiifama narraa ta'aadha. Ammoo na jajjabeessaadhaan isiniin jaa abshir waan takkaa miti faayidaa tiyya siibbaa abbaa mana keetii jettanii na jajjabeessanii waan takka jechuudha. Akka na jajjabeessaniif ol bee malee waan biraatii miti. Asumaan faayolleen hojii si haa nyaattu. Waan biraa waan inni isin juun qabu dhala akka xiyyaatti hujuma si haa nyaattu dhugumatti gartee namni gantuun gartee miti isin hin toltu. Hayni kiyya dhibbaan dhibbatti tolchee bareechee naa baha. Asumaan dhiifame naarraa ta'a isin dheereessitiin jira. Namni hiraarti jiru waan dubbatee waan dhiisuun qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.